Edeni nu baasee boftilootu gara nutti farachiisee du'a bara bara. Addaamiin gowwoomsee baasennaan jannataa karaa gooftaa Yesuus dhalanne lammata. Isa nu torfine laaqii cubbuu laaqaa dhiigaan nu qulleesse dhufee ilmi waaqaa. Nu fayyisuuf jecha dhufee lafarratti jallootaan reebamee ba'ee fannoo irratti unuuf jecha du'us fannoo irratti dhiigee garuu du'ee nafne ka'ee waala dhiige. Inni nuuf of kenne, inni naaf of kenne, inni siif of kenne, inni nuuf of kenne yaa lambii yaa fira. Yesuus keenya moo'ee mirga abbaatti ol ba'ee teessoo abbaarra jira. Akkuma ol ba'e deebi'ee sin dhufa warra jallootatti adabbiidhaan dhufa. Ijoollee isaaf garuu gatii laachuun dhufa. Dhiyaate guyyichi guyyaan dhufa isaati maaloo dhufee nun dhabiini gooftaan mana isaati. Bara gargar ba'uu dammaga gaafjiisaa kan itti argatu hunduu kan hojiisaa. Dhiyaate guyyichi guyyaa inni dhumaa kan itti raawwatu firdiin naman dhumaa. Wayyoo biyya lafaa akildaamaa dajjee dheekkamsi waaqayyoo balleessuuf fajajje garuu. Gamanaa fi gamaa heddummatee iyyi lafa lixaa dhabee yoo watwaatu biyyi abdii kutattanii hin jedhiinaa wayyoo hin bannu nyaatamnu ilmaa waaqayyoo. Abdiin keenya durii kan ammaaf kan kaataa hin dhufa gooftichi Yesuus maranaata. Garuu nammeeqa qophaa'ee eegaa jira laata. Warri ta'uu qaboo fakkeenya namaafi manaajira ta'ee kumaandara ta'ee xafuura amaafi. Lallabaa faarfataa qoreef jaarsi waldaa mandara cubbuurraa arreeda wal sardaa. Akka lallabetti akka faarfatetti jiraachuun ulfaate nammeeqa badeera daandicharraa kaate. Raajonni barammaas kan afaan hin dammaa kan yeroo lallaban fakkaatan Paawuloos hojiin isaanii garuu fakkaate daabiloos. Nyaanni foonii taanaan raajoo qeeraafuu kee cororsaa malee hin beekan qeeraafuu. Mutuu lallabanii Yesuus ni dhufa jechuun isa eegaa qeesooressaa malee hin beekan qeedeegaa. Waldaatti immoo yoo yaaban waltajjii jedhanii jalqabu sobaan qotuu bajjii yommuu kajeelanii waa gubuuf namarraa haleluuja kunoo ergaan dhufe ol samii waaqarraa kiisii keessan seenaa qarshii jiru baasaa isiniin kadhadha waan qaddam gabbaasaa kennaa eebbifamaa aarsaan kaffaliinaa abaarsa mana fi tuutaniin galiinaa. Asiitii baatanii akka hin taane idaa warri eebba feetan dafaa qarshii fidaa qarshiin sin eebbisuu fedha waaqni maccaa sinitti tajajeera eebba dachaa dachaa. Warri 10 asirraan hiriiraa warri 5 asirraan hiriiraa warri 1 harka ofirra kaa'aa warri homaa hin qabne hin ka'inaa taa'a jechuun qarshii waaqa haqaa kudalga garuu waaqni maccaa warra homaa hin qabne hiyyeessas ni arga. Akka mana bunaas tooraan hiriirsanii tarchii dhuunfaa banuuf sharaa diriirsanii kun gaafa kamisaa kun gaafa facaasaa sun charchii hambisaa sun charchii badhaasaa bitaa mirgaa hunduu charchiidha yoo laalle kan dhaqnee dhiisnuyyuu waliisaa wallaalle. Gurraachadha jedhu adii akka jirbi sooressumaaf raajuu isa abbaa dilbi. Isa duraa malee konkolaataa biraa balbala kee irrattan kunoo argaa jira kaayyoon diinota kee harkaa ganameera eebbi guddaa tokko sitti banameera. Ameen hin jettuuree ol kaatee dhaabbattee alas ba'uuf jirta xiyyaara yaabbattee an darbeera jedhi an ceera jedhi walutaalii faarsa garuu 100 fidii godhi aarsa. Zayitii dibataa gatii guddaan bitii galiitii firfirsi gola keetti lixii asii bitii fudhuu galii ibsi jaama jedhanii gowwoomsu sooressoota saama. Kaan immoo fedhasaaf ol qabee wangeela gara dubaraatti qalbiinsaa qajeela yommuu ijaan argu dubara bareedduu waaqayyo natti hime waa'ee kee waan hedduu dhimma keen ilaala ilaa obboleetti qofaatan sii qadda'ata fi booddeetti jedhee hambifatee maccadanuu geessaa dubbii waaqayyoorraa yaada shii fageessaa yoo booddeetti haftummoo armashii sukkuuma. Wangeelaan daldalaa arrabsiisa uumaa. Wayyoodhuma isaanii warra akkasii wayyoo irraa of eeggadhaa irraa of eegganna yaa saba waaqayyoo galatooma.